Harka fuunee daawwattoota keenyaa nageenyi keenya bakka jirtanitti sinaa dhaqqabu jennaa oduu isinitti himna. Dhaabbileen daldalaa fi dhaabbileen tajaajila geejjibaa magaalaa Finfinnee keessa jiran har'arraa eegalee galgala sa'aatii 3:4 gidduutti tajaajila kennuu akka qaban himame. Dambiin manneen daldalaa fi dhaabbileen tajaajila daldalaa biroo magaalittii keessatti argaman balbala banaa akka godhanii yookaan balballi isaanii yoo cufames tajaajila kennaa akka jiran kan agarsiisu mallattoo balbala isaanii irratti akka kaa'an jedhameera. Dambichi dhaabbileen daldalaa fi tajaajila kennitoota cinaa daandii irratti argaman haga sa'aatii 3:4 geejjiba uummataa akka kennan akkasumas haga sa'aatii 4 tajaajila akka kennan dirqisiisa. Kunis galgala har'arraa eegalee bu'aa qabeessa ta'a jedhama. Madda oduu kanaa waajjira daldalaa magaalaa Finfinneedha. Naannoo kibba Itoophiyaatti weerara dhibee beelladaa mudateen aanaa tokko qofaa keessatti beelladoonni 230 du'an. Naannoo kibba Itoophiyaa godina Goofaa aanaalee Ubaa Dabratsaayi fi Zaalihaa akkasumas bulchiinsa magaalaa Shaawulaatti weerara dhibee beelladaa maalummaan isaan beekamne bitootessa gaafa 5 bara 2017 bakka lakkoofsa gi'izii irraa eegalee mudateen aanaa tokko qofaa keessatti beelladoonni 230 ol du'uu ogeeyyiin fayyaa beelladaa fi horsiisee bultoonni aanichaa ibsan. Aanaa Ubaa Dabratsaayi keessatti ogeessa fayyaa beelladaa akka ta'an obbo Maaburee Naataan weerarri kun jalqaba bitootessa gaafa 5 bara 2017 bakka lakkoofsa gi'iziitti aanicha keessaa godinoota Hoshlee fi Keenchoo jedhaman keessatti mudachuu Addis Istaandard natti himaniiru jechuun baaseera. Yeroo ammaa weerarri kun godinichatti godinoota 12 waliin gahuun yoo xiqqaate beelladoonni 238 du'uun dhagahameera. Weerarri sun manneen horsiisee bulaa hunda keessatti mudatu kan ibsan aangawaan kun akka lakkoofsa gi'iziitti gaafa bitootessa 5 bara 2017 irraa eegalee babal'achuun miidhaa guddaa geessiseera. Itti gaafatamaa waajjira qonnaa aanaa Ubaa Dabratsaayi obbo Ayiree Moorcaabaa dhimma kana laalchisee weerarri kun jiraachuu mirkaneessaniiru. Weerarri dhibee maalummaan isaan beekamne kun jalqabaa aanaa gandoota Hoshlee fi Keenchoo keessatti akka mudatedha kan isaan kaasan. Boodarra gandoota 10tti babal'ates loowwan hedduu fixaa jiraachuu aangawaan kun himaniiru. Haga ammaattis beelladoonni 238 du'aniiru. Yeroo ammaa kana rakkoo kana furuuf ogeeyyii fayyaa beellada godinarraa ergaman waliin ta'uun tattaaffiin taasifamaa jiraachuu eeruun garuu ammoo rakkoon hanqina talaallii weerara kanaa hatattamaan ittisuuf rakkoo guddaa akka ta'edha kan isaan kaasan. Komishiniin Diinagdee Afrikaa fi Sagantaa Nyaataa Addunyaa waliigaltee waliin hojjechuu mallatteessan. Komishiniin Diinagdee Afrikaa fi Sagantaa Nyaataa Addunyaa waliigaltee dhimmoota garaagaraa irratti waliin hojjechuu isaan dandeessisu mallatteessaniiru. Yaa'iin ministeerota maallaqaa misooma diinagdee fi karooraa 57ffaan Komishinii Diinagdee Afrikaa guyyoota lamaaf Finfinneetti taa'amaa ture irra xumurameera. Komishiniin Diinagdee Afrikaa fi Sagantaa Nyaataa Addunyaa yaa'icha cinaatti dhimmoota waliin hojjechuu danda'amu irratti waliigaltee mallatteessaniiru. Waliigaltichi dhaabbileen lamaan qonna egeree fi misooma daldala qonna Afrikaa nyaataa fi sirna nyaataa mirkaneessuu irratti waliin hojjechuuf kan isaan dandeessisudha. Waliigaltichi yeroo isaa kan eeggatedha jedhan itti aantuun barreessituu olaanaa deeggarsa sagantaa Komishinii Diinagdee Afrikaa Antiniyoo Peedroon carraa gaarii kanatti gargaaramuun sirna qonnaa fi nyaata egeree fi jijjiirama haala qilleensaa damdamatu ijaaruun akka barbaachisus kaasaniiru. Itoophiyaan qabeenya bineensota bosonaa irraa galii waggaatti argattu qarshii kitila 100 fi kitila 50 kan caalle ibsame. Itoophiyaan galii waggaatti qabeenya bineensota irraa argattu qarshii kitila 100 fi kitila 50 kan caalle abbaan taayitaa misoomaa fi kunuunsa bineensota bosonaa Itoophiyaa beeksise. Daayiriktarri abbaa taayitichaa obbo Kumarraa Waaqjiraa tajaajila oduu Itoophiyaatti akka himanitti taanaan Itoophiyaan galii qabeenya bineensota bosonaa irraa argattu baay'ee xiqqaadha. Galiin waggaatti argamus qarshii kitila 100 fi kitila 50 kan hin caalle ta'udha kan isaan kaasan. Galii biyyoonni biroo qabeenya bineensota bosonaa irraa argatan diinagdee isaaniif deeggarsa guddaa akka ta'e qondaalli kun dubbataniiru. Faallaa kanaatiin galiin Itoophiyaan bineensota bosonaa irraa argattu garuu guddina diinagdee biyyaatiif gumaacha xiqqaa akka qabudha kan kaasan. Kana malees paarkiiwwan haga barbaadamutti misoomuu dhabuu fi qabeenya kana eeguuf baajata xiqqaa ramadame irraa kan ka'e galiin biyyattiin bineensa bosonaa irraa argattu gadi aanaa ta'uu kaasaniiru. Mootummaan dameen kun madda diinagdee guddaa akka ta'u amanee galii xiqqaa bineensota bosonaa irraa argamu guddisuuf paarkiiwwan keessatti turizimii misoomsuuf hojjetu akka qabu dhaamaniiru.
Eertiraan mootummaa Itoophiyaa narraa qabaa jechuun gaafatte. Mootummaan Eertiraa kaleessa Itoophiyaan lola na barbaadaa jirti narraa dhowwaa jechuun dippiloomootota biyya isaa keessa jiran gaafateera. Ministeerri Haajaa Alaa biyyattii Usmaan Saalee kibxata kaleessaa bitootessa gaafa 18 bara 2025 ambaasaadarootaa fi bakka buutota dhaabbilee mootummoota gamtoomanii biyyattii keessa jiran Asmaraatti walitti qabanii Itoophiyaa himataa oolan. Ministeerichi Itoophiyaan yaada kufaa fi seera yeroon irra darbe kaastee hulaa galaanaa na barbaachisa sababa jedhu dhaattee asabiin qabachuuf nutti duuluuf qophii irra jirti waan ta'eef nurraa qabaa jechuun jara gaafataniiru. Akka Eertiraan waraanaaf qophaa'aa jirtutti waliigaltee Piriitooriyaatti gammachuu waan dhabdeef dhimma Itoophiyaa keessa harka ishee galfatteetti jedhamee himata Finfinneen Asmaraatti dhiyeeffachaa jirtu sobadhaa nuuf beekaa jedhani Usmaan Saaleen. Waliigaltee Piriitooriyaa mootummaatu hojiirra oolchuuf fedhii dhabe nagaa keessaas isatu booressaa garee adda bilisummaa uummata Tigraay waliin hariiroon tolfadheeru hin jiru. Kana nuuf beekaatii mootummaan Itoophiyaa akka birmadummaa biyyoota ollaasaa kabajuuf irratti dhiibbaa nuuf taasisaa jechuun gaafataniiru. Wayita haala yeroo warra waaman sanaaf ibsan. Dhimma kana irratti gama mootummaa Itoophiyaa irraa akka jedhame hanga ammaatti nagaamne. Qonnaan olaanoo bulchiinsa yeroo Tigraay keessaa lolli akka ka'uuf jiru garuu isaan akka keessatti hin hirmaanne dudubbataa turani. Waraanni Eertiraa lafa Itoophiyaa gama Tigraay irraa humnaan fudhataniiru jechuunis yeroo baay'ee himatu. Magaalaa Naasiritti xiyyaarri waraanaa Sudaan Kibbaa namoota 19 ajjeesuun dhaga'ameera. Daangaa Itoophiyaa irratti kaleessa waraanni mootummaa Sudaan Kibbaa fi finciltoonni wal waraananii namoonni ajjeefamaniiru. Xiyyaarri waraana biyyattii gama bahaan daangaa Itoophiyaatti dhiyoo ta'e magaalaa Naasir haleeleera. Haleellaa sanaatiin namoonni 19 akka ajjeefaman jiraattota magaalaa Naasir wabeeffatee Rooyitersitu gabaase. Gama sirraan waraanni Sudaan Kibbaa kan lolaa jiru milishoota Waayit Aarmii jedhamanidha. Milishoonni suni harki caalaan dargaggoota saba Nuweer irraa kan ijaaramanidha. Waraanni mootummaa torbee lama dura magaalaa Naasirii fi naannicha gadhiisee deemee ture. Mootummaan Sudaan Kibbaa loltoota itti aanaa pirezidaantii biyyattii Riik Maachaar ka deeggaran wajjinis wal lolaa jira. Xiyyaarri mootummoota gamtoomanii samii irratti rukutamee namni ajjeefamuunis biyya erga birmadummaa ishee labsattee ofiifuu nagaa argattee hin beekne sana daran nagaa dhorkinnaa Sudaan jedhu jira. Bara 2011 hiree murteeffannaatiin walaba kataate Sudaan Kibbaa sababa wal dhabdee pirezidaantii Silvaa Kiirii fi Riik Maachaariin bara 2013 haga bara 2018tti dhiigni dhibboota hedduu dhangala'ee kitiloota baay'ee qeerraa buqqise. Xaarii guddaa booda jarri lamaan aga filannoon godhamutti waliin mootummaa ce'umsaa haa bulchani jedhamee kan waliif galames irra deddeebi'etu fashale. Amma weerara siyaasaa lamaan qofa osoo hin taane waraanni biyyattiillee garee lamatti wal qoodee wal fixaa uummata ajjeesaa fi biyya deegsuutti ka deebi'aa jiru fakkaata. Yugaandaan Salvaa Kiir deeggaruuf waraana ishee Juubaatti akka ergite Kaampaalaa fi Juubaan amananiiru. Jeneraalonni Sudaan wal waraanaa jiranis deeggarsaaf garee qabataniiru. Pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin bu'uuraalee annisaa Yuukireen haleeluu dhaabuu fudhatanii guutummaatti garuu dhukaasa dhaabuu didan. Pirezidaantiin Vilaadimiir Puutiin Yuukireen keessatti dhukaasa tattamaa fi guutuu ta'e dhaabuu didanii garuu ammoo haleellaa bu'uuraalee annisaa irratti raawwatamuu dhaabuuf qofa walii galuu isaanii haasaa bilbilaan Doonaald Tiraamp waliin taasisaniin beeksisaniiru. Hoogganaan Raashiyaa kun dhukaasa dhaabuu bal'aa ji'a tokkoof turu kan gareen Tiraamp dhiyeenya kana bakka bu'oota Yuukireen waliin Saawud Arabiyaatti dhiyeessanii turan mallatteessuu dide. Waraanni hunda galeessa ta'e hojiirra ooluu kan danda'u yoo gargaarsi waraana biyya alaa fi odeeffannoo basaasaa Yuukireen waliin qooduun dhaabbate qofaadha jedhan Puutiin. Michoonni Yuukireen Awurooppaa kanaan dura haalduree akkasii didanii ture. Mariin Ameerikaan waa'ee Yuukireen irratti taasiftu dilbata dhufu Saawud Arabiyaa Jiddaa keessatti akka itti fufu ergamaan addaa Ameerikaa baha giddu galeessaa Steve Witkoff ibsaniiru. Waraana waggoota 3 gaggeeffamaa tureen Raashiyaan dhiyeenya keessa daangaa naannoo ishee Kursk ka ji'a 6 dura waraanni Yuukireen qabamee deebiftee fudhachaa jirti. Jilli Ameerikaan kibxata darbe Jiddaatti hooggantoota Yuukireen waliin yeroo wal arganitti Kiev yaada dhukaasa dhaabuu guyyoota 30
hatattamaan lafa qilleensaa fi galaana guutuun akka walii galtu amansiisanii ture. Marii bilbilaa Tiraampii fi Puutiin akkuma xumurameen yeroo muraasa booda kibxata darbe daawwannaadhaaf Fiinlaand Helsinki kan dhaqan pirezidaantiin Yuukireen Volodimiir Zelenskiin yaada dhukaasa dhaabuu bu'uuraalee annisaaf jedhuuf banaa ta'uu ibsuun garuu dursa dhimmicha irratti marii nama amansiisuu danda'u Ameerikaa irraa akka barbaadan ibsaniiru. Dhukaasa dhaabuu guutuuf dhumarratti waraana baay'eesuu kanneessaa Raashiyaa fi Yuukireen gidduu jiru kana dhaabuuf saffisaan akka hojjennu hubachuudhaan annisaa fi bu'uuraalee misoomaa hunda irratti hatattamaan dhukaasa dhaabuuf walii galleerra jechuun pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp fuula miidiyaa hawaasaa isaanii Truth Social jedhamu irratti maxxansaniiru. Bu'uuraaleen annisaa Yuukireen gara 80 ol boombii Raashiyaan barbadaa'uu isaanii Zelenskiin baatii fulbaana dura ibsuun isaanii kan yaadatamu ture. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu har'aaf jennu kanumaan goolabnaa turtii gaarii isiniin jenna.